Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome back to my channel. Video kiyya har'aatiin abbaan manaa fi haati manaa hariiroo jaalalaa yookiin ammoo dhiifama jecha kana isiniif fayyadamuu kootii fi walquunnamtii erga raawwataniin booda abbaan manaa haadha manaa isaatiif maal gochuu qabaa akka jedhu har'a sirriitti isinitti himaa jechuudha. San dura garuu akkuma beekamu tibbana viidiyoo dalagee hin beeku. So viidiyoon kun vaayiraal akka bahuu fi namoota baay'ee bira akka gahuuf laayikii fi koomentii gochuudhaan viidiyoo kana eegalaa isiniin jedhaa ceessa booda deebina. Jireenya keessatti iddoon akkaan barbaachisaa ta'e bakka hirribaati. Akkasuma yeroon akkaan murteessaa ta'e yeroo hirribaati. Mee gaafii takka sinaa gaafadhu. Ilmi namaa osoo rafuu baatee maaltu uumama jettanii yaaddu? Deebii keessan qabadhaatii ani isiniif haa deebisu. Osoo anaaf ati rafuu baannee maybe rakkoo garagaraatiif, rakkoo sammuutiif, dhibee garagaraatiif, stressii garagaraatiif, even haga uf ajjeesuutitti adeemuudha dandeenya. Maaliif? Qaamni namaa guyyaa guutuu hin dadhaba. Sammuun namaa stressii hedduu keessa oolee dalagaadhaan, yaada garagaraatiin, waa hedduu keessatti cinqamaa oolee bakki itti boqotu bakka hirribaati, iddoo hirribaati. Yeroo isin raftan isin hirribuma keessa waan jirtan qofa isinitti fakkaataa miti? Miti. Yeroon sun yeroo sammuun keenya refresh itti godhu, yeroo qaamni keenya refresh itti godhu, yeroo miirri keenya refresh itti godhu, ganama yookaan sammuu haaraa, qaama haaraa, ilaalcha haaraa qabannee akka nuti ganama kaanu kan nu godhu maalidhaa? Hirriba yeroo halkanii nu rafnudha. So jireenya keessan keessatti iddoon akkaan teekkeer gochuu qabdan eessaa? Bakka hirribaati. Akkasuma gaa'ela keessattis iddoon akkaan impoortaanti ta'e, iddoon barbaachisaan kan akka gaa'elli keessan itti fufu, akka jaalalli keessan daran cimu taasisu eessaa? Iddoo hirribaati. So anis viidiyoo kiyya har'aatiin wantoota gaa'elli keessan akka hidda gadi dhaabatu bu'uura taasisan keessaa tokko kan ta'e tiriitmentii abbaa warraa haadha warraa isaatiif erga yeroo hirribaa goolabaniin booda haadha warraa isaatiif godhuudha qabu qabxiilee jahan takka isinitti himaa qaamaa qalbiidhaan na caqasaa. By the way, namoonni hedduun waan kanarraa barnoota argachuu barbaadu. Beekuus barbaadu. Hir'ina isaanii keessatti uf ilaalanii uf sirreessuu barbaadu. Garuu ammoo bakka hedduutti namni waan kana even barsiisanis seeraan isaan hin barsiisan. Jechoota safuu cabsan, jechoota dhagayuufuu nama jibbisiisan itti fayyadamaa akka isaan waan sanarraa dheessan isaan taasisu. Ani haga danda'e jechoota eeggataa akka understand gochuu dandeettanitti isinitti himuudhaaf yaala. So namoonni maalii safuu akkasii jettanii yoo jiraattan viidiyoo kiyya dhiisaatii ba'a. By the way, biyyi teenya Itoophiyaan biyyi aadaa qabdi, safuu qabdi. Yoo namni waa dubbatu nama saalfachiifna jennee afaan jala wal ilaallu tuni bara 2003 keessa akka addunyaatitti jecha seeks jedhu googil irratti sarchi godhuudhaan addunyaa irratti Itoophiyaan tokkoffaa baate guys. Akka addunyaatitti tokkoffaa baate. Dhokannee sarchi godhuudhaan jechuudha. Dhokannee waa balleessina. Garuu waan jireenyaaf gaa'ela keenya sirreessuu irratti gadi baanee haa mari'annu yoo nuti jennu hin saalfanna. Namoonni jettanii yoo jiraattan viidiyoo kiyya gadi dhiisaatii deemaa lakki barachuu fedha kan jette yoo jiraatte ammoo viidiyoo kana haga xumuraatti hordofi gaa'ela kan kee keessatti hedduutu akkasii gargaara. So tiriitmentii abbaa warraa tokko haadha manaa isaa wajjin waan kana erga raawwateen booda isiif gochuu qabu keessaa inni dursaa fi inni jalqabaa ofitti qabee isii dhungachuu, miira isii dhaggeeffachuu. Look, yeroo hedduu dhiironni keenya haadha manaa isaanii wajjin waan kana erga raawwataniin booda maybe achi garagalanii bilbila isaanii ilaalu. Maybe dugda isitti achi garagalchee achirraa garagalee rafaa. Maybe ka'ee TV ilaalaa or laaptooppii isaa irratti yeroo isaa dabarsa malee yeroo as garagalee haadha manaa isaa tiriit godhu hin mul'atu. This is completely wrong. Kun dogonkora guddaadha. Erga waan kana waliin raawwattanii kaatanii booda haadha manaa tantee ofitti qabi. Mataa keessa dhungadhu. Miira isii dhaggeeffadhu. Akka giiftii tantee taate. Akka shamarran addunyaa kanarraa isiin adda taate itti himiti keessa isiititti gammachuun akka itti dhaga'amu taasisuudhaaf yaali. Agartee isii hammachuun kan kee inerjii keessan akka waliif qooddan taasisa. Look, jireenya keessa bu'aa baay'eetu jira. Ilmi namaa guyyaa guutuu waa hedduu keessa darbaa oola. Gammachuun jirti, gaddi jirti,
Wantoonni namatti ulfaatan jiru. In jeneraal sammuun namaa istiresii jabduu keessa oola. Akkuma duratti isiniin jedhe ammoo istiresii isaa kana eessatti ofirraa mulqaa siree irratti. Pilaas ammoo yeroo ati isii hammattu qorannoon waan kanarratti adeemsifame akka mul'isutti namoonni lama wal jaalatan tokko yeroo wal hammatan istiresii sammuu isaanii keessaa qaban san waliif qoodu. Mee namni viidiyoo kana daawwataa jirtu tanaan dura cinqamtee ol sammuun kan kee baay'ee waan wayiitiin cinqame nama jaalatu tokko yoo hammattu cinqiin sammuu kan kee keessa jiru sun sirraa hir'atee xiqqoo miirri tasgabbii sitti dhagahamee hin beeku. Exactly akkasuma jechuudha. Ilmi namaa yeroo nama jaalatutti rakkoo ofii himatu. Yeroo nama jaalatu hammatee isa faana turtii wayii taasisu miirri isa keessa jiru kan isa cinqu sun nama kaaniif qoodama. Kana jechuun yeroo ati isii wajjin ciiftee ofitti qabdeeni miira isii san dhaggeeffattu wanti isii cinqaa oole sun isii keessaa istiresii sun isii keessaa hir'achaatiniin deema. Kun ammoo gammachuu isiif kenna. Kanaafuu yeroo hundaa waan kana erga raawwattaniin booda ofitti isii qabdee miira isii dhaggeeffachuu kan kee hin dagatiin. Qabxiin lammaffaan ammoo waan waliin raawwattan kanaan gammachuu akka qabduu fi akka isii jaalattu itti himi. Look, yeroo hedduu ijoolleen dhiiraa wanti kun yeroo itti himamu isiinuu akka isii jaaladhu hin beekti. Ani maaliif itti hima jedhanii waan akkanaa kana gaafatu. Kun dogongora guddaadha. Look obboleessa kee ilmi dhiiraa waan ijaan argutti amana. Shamarri ammoo waan dhageettutti amanti. Agartee akka isii jaalattu ati hin beekta. Maybe isiinis beekuu dandeetti haga tokko shakkuu dandeetti. Garuu afaan kan keerraa deddeebiftee jaalala isiidhaaf qabdu san dhaga'uu barbaaddi. Shamarri takka dhugaadhaan si jaalatti taanaan ganama galgala guyyaa sa'a 24 waa'ee jaalala isiidhaaf qabdu osoo itti odeessite isiin gammachuu guddaa irraa qabdi. Kanaafuu haga isii gammachiisetti waan kana godhiifi. Or ammoo ijoolleen dhiiraa dogongorri biraa maalidha? Yoo jaalala kee isiidhaaf ibse natti boonti jedhaniiti dhiyaatu. Agartee shamarri takka dhugaadhaan si jaalatti taanaan jaalala kan kee isiidhaaf ibsuun sitti hin boonsu. Even daran akka isiin si jaalattu isii taasisa. Sitti boonti taanaan ammoo duruu si hin jaalattu. Kanaafuu waanuma siif hin malle dhabaa jirta waan ta'eef homaa rakkoo hin qabu. Si jaalattu taanaan garuu yeroo hundaa jaalala ati isiidhaaf qabdu san sirraa dhagahuu barbaaddi. Ispeeshaalii ammoo yeroo hirribaatiin booda wanti kun akka si gammachiise shamarri baruu barbaaddi. Kana ammoo ati itti himiitii piruuf godhiif. Qabxiin sadaffaan immoo haadha manaa kan ta'e wajjin waan kana erga raawwattaniin booda uffata yookiin ammoo waan uffattanii ciisaa jirtan san itti ol uffisi. Amma kana yoo siin jedhu ijoolleen dhiiraa akkuma jedhaa jirta. Biddirimsiitiin uffattu nuti itti uffisaa jettanii gaafachuu dandeettu. Maybe wanti kun akka waan salphaatti isin biratti ilaalama. Garuu waa tokko beekaa. Nuti shamarran waa hundaafuu seensitiiviidha. Waan xiqqoon nu gammachiisa, waan xiqqoon nu gaddisiisa. Amma ati biddirimsiisan fuutee uffisuun siif waan salphaa wayiiti. Shamarri takka garuu erga waan kana wajjin raawwatteen booda biddirimsiisan yookiin ammoo waan xiqqishuu sammuu kan kee keessatti xiqqoo fakkaatee sitti mul'ite san isiidhaaf san gochuun isii biratti akka ati isiidhaaf vaaliyuu qabdu. Akka ati waan isii wajjin raawwatte kana keessatti gammachuu guddaa qabdu. Akka ati akka inda nigist akka mootittii isa tanteetititti akka isii kunuunsaa jirtutti itti dhagahama. Look, daa'imni xiqqaa wayii daa'imni ji'a 2-3 wayii isiitu waan achi bira ciisee yoo agarte wayii bira tartaa biran tartuumi waan uffatu wayii fiddee irra buufta. Miti akkasi shamarri takka gaafa si jaalattee yoo si biratti dhiyaattu akka daa'imaatitti tiriituuf gooti. By the way, ሴት ልጅ የምትቀብጠው የምትወደው ወንድ አጠገብ ነው። ሸመሪ akka daa'imaa kataatu dhiira jaalattu biratti. Umriin isii 20-30 ta'uu danda'a. Namoota biroo bira yoo hidhattu akka nama guddaatitti haasoyti. Waan guddaa dalaydii ta'uu danda'a. Garuu gaafa dhiira jaalattu bira geettu akka daa'imaa taati shamarri. That means akka daa'imaatitti akka ati tiriit isii gootu barbaaddi. Tiriitmentiin kun ammoo yeroo siree irraa sun baay'ee cimuudha qaba.
Siifan waan simple waan xiqqoodha. Bidilimsi san fuuteetti ol uffisuun siif waan xiqqoodha. Isiidhaaf garuu miira gammachuu, miira የሆነ የመኩራራት ስሜት ፕራውድነስ እንጅራ miti በቃ abbaa warraa kiyya naan boona nattiin gammada waan inni fedhu san ta'eefii jira miirri jedhu sun akka isii keessatti dhagahamu taasisa. Kanaafuu ofitti qabiin ammadhuun bidilimsi san itti uffisi. Haasaa jaalalaa itti haasa'i. Si jaaladha giiftitii jedhiti jechoota akkanatti onni isii gammachuudhaan guutuu danda'an san yeroo hundaa yeroo hirribaatiin booda itti haasa'uudhaaf yaali. Haasaa qofa osoo hin taane ammoo gochaanis itti agarsiisi. Mucattii tana osoo gara siree hin fidin dura waa meeqa ta'aafii turte? Sheeltee maqaa babbareedaan waamtee dhungattee waa meeqa taateefi sireerraan gaattee miti? Erga sireerraan gaattee waan feetu argatteen booda ammoo akka meeshaatitti like maal jedhamu like a prostitute girls shamarran karaa irratti mallaqaaf jecha waan akkanaa kan dalagan artanii yoo dhiironni waan akkasii san irratti yoo waan san wajji raawwatanii achumatti sii darbanii mallaqa sii achi gatanii biraa lixu akkasiin godhin akkasiin godhin egaa waan kana isii faana raawwatteen booda tiriitmentii isiidhaaf malu san isiidhaa gochuurraa of duuban deebi'in. Qabxiin arfaffaan erga waan kana raawwattanii booda haadha manaa tanteetiif gochuu qabdu ammoo qaqqabi. Agartee qaama keenyarraa seelonni xixiqqoon seensitiif ta'an jiru. Yeroo ati as bira isii tuttu akka qaama isii mara tuqaa jirtutti akka isiitti dhagahamu kan taasisan. Ispeeshaalii si jaalatti yoo ta'e jechuudha. Kana yoo jedhu ani qaama isii hundaa gara galchiisu akkuma isiin jechuutti jira. Harkuma isii yoo qabde gahaadha. Or rifeensa isii yoo qaqqabde, or morma isii jala yoo qaqqabde, or እዚህ አካባቢ ወገቧ አካባቢ ufitti qabdeeni yoo akkasitti haala saniin isii qaqqabdu በጣም ደስ የሚል ስሜት akka isiin waan kana deebitee si wajjin raawwattu waan isii taasisu akka isiin gaa'ila isii irratti gammaddu akka isiin dadhabbii stressii guyyaa guutuu dabarsite san akka isiin sirratti dagattu isii taasisa waan ta'eef waan kana erga raawwattaniin booda haadha manaa tantee haala kanaan qaqqabii tiriit isii godhi. Qabxiin shanaffaan haadha manaa kan keetii gochuudha qabdu ammoo yoo dandeette kana akka boonasiititti itti dabaladhaa. Ganama yoo kaate yoo isiin raftee jiraatte hirribaan kaasin deemiti qalalli haala qursii sooft taate kan yeroo hin fudhanne kaleessa osoo isitti hin heerumin dura bara ati mana kan kee keessatti ofii kan keetii nyaata bilcheeffataa turteemi amma isii fuuteennaan isitti dagatte malee taada yeroo tokko tokko waan guddaan jennaan marqa marqiif sin jechuutti hin jiru. Buddeena tolchiif sin jechuutti hin jiru. Waan salphaa ta'e waan akkasii san fidiiti yeroo tokko tokko tiriit godhin min chiggiraanno. Haadha manaa ofii cinaa qaama ofii yoo haala kanaan isii gammachiisan maal rakkoo qaba? Isiinuu gammachuu san caalu siif kenna jirti miti. Ijoolleen dhiiraa waa isa wayyan qabxiin isiniif dabalu jireenya keessan keessatti gammaduu barbaaddu taanaan jireenya keessan keessatti successful ta'uu barbaaddu taanaan jireenya keessan keessatti akka wanti isin yaaddan hundi isiniif ta'uu barbaaddan taanaan haadha manaa keessatti tiriit godhaa. Gammachuun mana irraa eegala. Mee amma sekireetii tokko isiniif haa himu. Ani ni beektu waa'ee gaa'ela kiyyaa, waa'ee mana kiyyaa miidiyaa irratti haasa'uun jaaladhu. Garuu ammoo isin barsiisa jedhee waan yoo yaade waan tokko tokko isinitti muraaf duuban deemu. Mana keessa yeroo tokko tokko yeroo abbaa manaa kiyya wajjin waan wayiitti walii galuu dhabnee isaan natti mufatanii manaa bayan dhugaa rabbiin isinitti hima. Wallaahi summa kakadheen isinii himaa miti. Gaafa isaan natti aaranii mana kanaa bayan mana kana keessatti waatu badan. Yookaan bilbila kiyyattuu cabaa. Ni beektan bilbila iPhone namoonni fayyadamtan iskiriinoonni isaanii hagam akka nama waasisan dhugaan isiniin jedha. Yookaan laaptooppii kiyya ijoolleen dhaxxee bishaanitti na jalaa natti. Yookaan TV ijoolleen harkaa cabdu dhugaa rabbii isinitti himutti jira sirna caqasa. Yookaan ammoo wayuu bitadhadhee gadi bahee boorsaa kiyya mallaqa wajjin meeshaa wajjin akkasuma gatee biraa gala. Yookaan ammoo dalagaan ani hojjedhu guyyaa sana na harkaa baddee baqa guyyaa qisaasaa beektu guyyaa qisaasaa nama jibbisiisaa oola. San booda gadi dhaabadhee of ilaaluu jalqabe. Guyyoota ana abbaa manaa kiyya wajjin xiqquma afaan keessa walitti buune maaltu na mudataa jiraa waan jedhu san of gaafachuu jalqabe. Booda sodaachuu eegale. Anamma isaa kana keessa xiqqoo yoo abbaa warraa kiyyaan afaan keessa walitti buune teessisee yoo ofii kiyyaa an balleesse
dhiifama gaafadhaan. Yoo isaan natti balleessan ammoo wanti kun maaliif akkas ta'e jedhee gaafadhee waan san sirreessee afoo inaalillahi jedhee mataa isaanii dhungadhee mana kanaa baasa. Wallaahi isinitti jibutti hin jiru. Lafti ramadaanaami. Ramadaana kanaan isiniif kakadha. Abbaa manaa kiyyaa aarsee mana kanaan baasu. Gaafa isaan aaranii mana kanaa bayan ani guyyaa nagaan oolu. Agartanii milkaa'inni mana keessa. Gaafa isin lamaan afaan walitti toltan. Gaafa isin lamaan walii galtan kaalaallee milkooftan. Yoo waa wayii gochuudha yaadu dursa abbaa warraa kiyya bara dhaqee isaa waliin mari'adha. Yoo isaan tole jedhanii milkaa'inaan jedhanii na eebbisan wallaahi waan ittiin milkoofne fakkaatullee anima itti milkaa'e. Agartanii milkiin eessa jirti yoo naan jettan mana keessa jirti. Ilmi namaa gaafa mana keessaa gammachuu qabaate gaafa mana keessaa milkaa'e ta'alaallee taate gaafa mana keessaa wal dhabdeen walitti bu'iinsi wal hifannaan wal jibbaan jiraatte alaallee milkooftan. Namoonni mana keessatti haadha manaa teessan miitan abbootii warraa isii cunqursaa, isii beelessaa, isii rakkisaa, isii daarsaa, isii arrabsaa akka harreeti isii tumaa jireenya akkanaa isii jiraachiftan gadi baatanii milkiin eeginaa. Osoo maallaqaanuu milkooftanii keessi keessan gammachuun qabaatu. Maaliif yebaddalaachuut akaalaallan. Rasuul sallallahu alaihi wasallam dhiirri tokko gaarummaa isaa mirkaneeffachuu yoo barbaaddan jedhan. Hiriyyaa isaa gaafadhaan jenne. Hiriyyaan ala isa beekaa. Maatii isaa, abbaa isaa, haadha isaa gaafadhaan jenne. Abbaaf haadha isaa biraa bahee jira. Bakka dalagaa isaa dhaqaatii gaafadhaa hin jenne. Warra dalagaallee guyyaa waliin oola malee halkan wajjin hin bulu. Maal jedhan? Haadha manaa isaa gaafadhaa jedhan. Gaarummaan isaa namni gaariin keessi isaa qulqulluu namaaf osoo hin taane haadha manaa isaatiif gaarii ta'a. Namni gaafa haadha manaa isaatiif gaarii ta'e nama hundaafuu gaariidhaan amana. Gaafa haadha manaa tanteetii tole jette, gaafa isii rispeekti goote, gaafa isii jaalatte, gaafa isii wajjin mana keessaa milkii qabaatte haalli kan kee hundi milkiidha. Kanaafuu haadha manaa teessa wajjin mana keessa wal gammachiisaa, wal kabajaa, wal jaaladhaa, miira walii waliif eegaa, waliif dhaggeeffadhaa. San keessaa ammoo tokko eessa? Siriirratti. Bakka bultii keessanii, bakka namni tokko isin hin agarre, isin lamaan malee achitti gaarii waliif ta'a. Atis ka dhiiraa miira isii dhaggeeffadhu. Atis ka shamaraa wanti si hanqate, wanti garaa si hin geenne yoo jiraate dubbadhu. Faranjiin maal jette? Happy wife, happy life jedhan. Miti? Sababaa wajjin jedhanii beekaa. So ijoolleen dhiiraa viidiyoo kana keessaa qabxii jabduu akka qabattan abdiin qaba. Yaada keessan koomentiirra. So ijoolleen dhiiraa viidiyoo kana keessaa qabxii jabduu akka qabattan abdiin qaba. Mee ijoolleen dhiiraas kan shamaraas yaada keessan koomentiirra naaf kaayuu hin dagatinaa isin jedha. Akkasuma duratti isinitti himee tibbana viidiyoo dalagee hin beeku. So viidiyoon kun vaayiraal bahuu dhabuu danda'a waan ta'eef akka namoota baay'een ilaalamu laayikii fi koomentii gochuu akkasuma sheer gochuu hin dagatinaa isin jedha. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa hangasittuu dhaqaan naaf tura.